maqaa gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis in taatu. Namni wanti kun hundinuu irraa in argamne immoo nama of irraa butee in ilaallee jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa. Kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif kennama. Kanaafis utumaa isin wanta kanaa hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utumaa jabaattanii ani waa'ee kana yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Ameen. Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii dubbisuu dandeessu isini akkas jedheen isinitti dubbadhan. Waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachaa adeemuuf dhimma. Ameen ameen. Mee waamamuu koottedha. Dhimmeen jiraadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoo kanatti ergamaan kun ergaa akkasii kana dubbata. Sabni gara adda addaatti jireenya cubbuutiin mancaafamee ija godhachuudhaaf immallee godhachaa ture. Deebiseet immoo barsiisa sagalee Waaqayyootiin jijjiiramee ija godhachuudhaa malu akka godhatutti dubbata. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko kaastanii aga boqonnaa 28 yoo ilaaltan hojii Phaawulos hojjechaa ture, hojii ergamoonni hojjechaa ture waa'ee isa fannifamee Yesuus Kiristoosin akka isaan hubachaa deeman barsiisaa turan. Abboonni keenyas Abrahaamii kaastanii waa'ee Yesuusin barsiisaa turan. Dhaloonni waa'ee Yesuusin hubannoo hin qabne dhaloota jaamaa yookaan ofirraa butee in ilaalle akka ta'e immoo iddoo kanatti ergamaan Phexros ergaa isaa isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaastanii yoo ilaaltan isa kana barsiisa. Maal jedha? Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa humna isaa dinqisiisaadhaan nu uumee beekuu biraa ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin jireenyatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Maal godhachuudhaaf? Namoota Waaqayyoo nu godhachuudhaaf. Isa amma lakkoofsa 10 yoo dhuftanii ilaaltan erga kana itti barsiisee booda akka isin kana beektan nan barbaada. Waamamuu keessan, fo'amuu keessan akka isin beektan nan barbaada. Kanattis jabaattanii akka dhaabbatan isa duraa caala caalchisaatiin dhimma. Ameen ameen. Mee isa duraa caala nan dhimma jedhaa. Dabala ammas. Maqaa gooftaa Yesuusin dhimmanii waamamuu keessaniif jiraachuun isiniif haa ta'u. Haleluuyaa. Wanta hundumaa caalaa lakkoofsa 10 irratti kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaatiin dhimma. Tokko waamamuu, lama fo'amuu. Isin warra fo'amaniidha. Mee ani warra fo'ameedha jedhame? Itti amantu miti? Badiisa keessaa fo'amuu keessan itti amantu? Du'a bara baraa keessaa fo'amuu itti amantu? Isin warra fo'amaniidha. Ani warra fo'ameedha jedhaa kaa? Ani isa fo'ameedha jedhaa? Maqaa Yesuusiin fo'amuun siif haa ta'u. Fo'amuun siif haa ta'u. Fo'amuun keenya akkasumaan miti. Waaqayyoo arra ganama kanaan saba keetiin maal jettaa jedhee gaafachaan ture. Waaqayyo akkasnaan jedhe. Ani isaaniin fo'adheeraa fo'amuu isaanii kana daandii fo'amuu isaanii kanatti akka jiraatan misraachuu kana itti meedhee namni fo'amtee jirtu tokko jirta. Badiisa keessa, du'a keessa, caba keessa jireenyaaf kan fo'amte jirta. Waaqayyo fo'amuu kee isa dur jiraachaa turte caalatti jiraadhu siin jedhaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Arra ganama waan nuuf hin barbaachifne tokko nu keessaa baase waan nu barbaachisu nu kenna. Haleluuyaa. Yohaannis boqonnaa 4 dhaqxanii yoo ilaaltanii guyyaa tokko gooftaan Yesuus Kiristoos akkas godhe. Gara lagaatti gadi bu'e. Gara lagaatti gaafa gadi bu'u laga gaafa deemu bartoota utuu barsiisaa jiru bartoota isaatii wajjin yeroo gaarii dabarsaa utuu jiru gara lagaatti gara bishaanitti gadi bu'e. Bakka boolli bishaan namoonni waraabbatan jiran maal barbaacha deeme? Nama ija namaatiin gatamte, nama ilaalcha namaatiin gatamte, nama maqaan taane qabdu, nama namni hundumtuu qubatti qabu barbaada dhaqe. Yeroon isaa naannoo sa'aatii 9 ta'edha macaam.
gaafa achi deemu boqonnaa 4 irra dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Dubartii tokko arge. Dubartiin kun yaada namaatiin kan gatamteedha, ilaalcha namaatis kan gatamteedha. Namni hundumtuu ejjituu jedhee kan qubatti qabuudha. Yesuus gaafa achi deemu bishaan dhugaatii naaf kenneedha. Dubartiin kun kan isheen saatii sana deemtuuf maaliifi namni yeroo hundumaa bishaan waaree booda yookaan naannoo saatii 8-9 bishaan hin deemu namni. Bishaan hin naqatu. Maaliif? Kan bishaan naqatu namni yookaan ganamaani yookaan immoo galgala naannoo saatii 10 yeroo aduun qabbanaa'u. Yeroo ganama dhaqee isa kana warra baadiyyaatu beektu. Namoonni baadiyyaa jiraatan namni saatii 8-9tti bishaan hin naqu. Aduun isaa baay'ee finiinsa waan ta'eef. Dubartiin kun waan nama dhibu keessaa ilaalcha namaatiin gatamtu namni kan qubatti qabu waan taateef naannoo saatii 8-9tti bishaan kana waraabuu gaafa deemtu Yesuusis dubartii kana rakkina kana keessaa baasuudhaaf naannoo saatii isheenitti bishaan barbaada dhaqxe sanatti ofii isaatii dhaqee lagatteegi. Gaafa lagatteegu isheen dhuftee bishaan waraabuu jalqabde. Dubartittii kanaan maal jedhee bishaan dhugaatii naaf kennii ittiin jedhe. Bishaan dhugaatii naaf kennii. Lakkoofsa 11 irratti maal jette isheen? Dubartittiin kanaan irratti yaa gooftaa atoo waan ittiin budduuqsitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaa? Inni bishaan naa kenne kan jedhe isa bira bishaantu jira. Isheen bishaan isa ijaan mul'atu seeti. Nama cina kee jiru qabime wayin ergaa tokko natti dhufe. Wanta garaan keetti iyyaanne fudhattee baata naadhiin. Wanta nan argadha jettee iyyaanne jedhin. Humna isaan qabu kanatti jetteedhin. Inni humna qabu ganama kana sii kennadhin. Amin jetteetta maqaa Yesuusin fudhadhuu ba'i. Humna isaan qabu jettee kan fagootti ilaaltu maqaa Yesuusin fudhadhuu ba'i. Ichi seet በጣም የገረመችን maal jetteen seet bishaan kana akkamittiin budduuqsuu dandeessa? Maaliif lakkoofsa 10 irratti utuu inni bishaan si kadhatu kun bishaan dhugaatii kan si kadhatu kun eenyu akka ta'e utuu beektee situ bishaan dhugaatii isa kadhataa innis bishaan bara baraa siif kennaa jedheen Yesuus. Akkamitti ati harka duwwaa jirta kan ittiin budduuqsan sin qabdu akkamitti bishaan dhugaatii kan bara baraa ana nan dheebochiifne kana naa kennuu dandeessaa ittiin jedhe. Kan inni jedhaa jiru bishaan isa keessaati. Kan ishiin jedhaartu garuu bishaan boolla keessaati. Wanta garaan keetti yaadne tokko fuutee baata. Amiin kan jedheef haa ta'u. Wanta yaadni kee itti yaadne wanta dhuguma kunnaa ta'ettee yaadne tokko fuutee baata. Mana keetii gammachuun tokko maqaa Yesuusin mana kee galee si eega. Isheen kan isheen jedhaartu bishaan boollaati. Inni kan jedhaa jiru garuu bishaan isa keessaati. Egaa dubartii kana maaltu akka ishiin hin hubanne ishee godhe ofirraa butteen ilaaltu ijji ishee jaamee jira. Eenyuun hin hubanne? Yesuusin hin hubanne. Isa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti dubbatame sana. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoosin hubachuurraa dadhabuurraa kan ka'e jaamanii hafaa jiru. Maal duwwaa laalu? Raajii dhufuuf duwwaa laalu. Dinqii ta'aa jiruuf duwwaa laalu. Dinqiin hundumtuu raajiin hundumtuu kan ta'u waldaa kiristaanaa keessatti namoonni hidhaa garaagaraarraa kan hiikamanii fi akka namoonni Yesuusin hubataniifidha. Akka nuti yookaanis immoo dinqii kanatti ennee gallee haasofnu miti. Nam tokko irra dhukkuba kaansarii yoo fayyee ba'e mana kanaa dinqii sana fayyisuun harka Waaqayyoo Yesuusin ibsuusaati. Malee dandeettii keenyaan miti. Humna keenyaanis miti. Yesuus Kiristoos ofii isaa mul'isuu barbaadee wanta ba'aa sitti ta'e hundumaa sirraa fuudha. Maqaa Yesuusin sirraa haa ka'u. Haleluuyaa. Kanaaf dubartiin namaan gatamte kun ija namaatiin ilaalamte kun namni hundumtuu qubatti qabu kun laga dhaqxee eenyuun argatte? Waannaasa ta'e Yesuusii wajjin wal argatte. Bishaan dhugaatii isheen kennuufiif jettu bishaan boollaati. Inni kan inni kennuuf jiru kan isa keessaati. Utuma kana haasaa jiranii kan ija ishee qabe arge Yesuus. Wanti ija kee qabe rakkinni ija kee qabe siif haa mul'atu. Haleluuyaa. Rakkoon ija ishee qabe wanta wayiiti ishee keessa jira. Maal? Baattoo yookaanis immoo laphee ishee keessa nama 5tu guutamee jira. Kanaaf akka jedhe Yesuus rakkoo isheetti bu'uu gaafa barbaadu. Isa jalqabaa dubartii kanaan maal jedheen? Abbaa manaa keetii dhaqiitii waamii kottu jedhe. Rakkoo dubartittii kana bira ga'eera. Dhaqiitii abbaa manaa kee waamii kottu jennaan akkas jedhe ani abbaa manaa hin qabu jedhe.
Yesus maal jedhe? Yesus maal jedhe? Egaa dhuguma dubbatte ati abbaa manaa shan qabdaa. Eessa ishee keessa jira? Natti maal? Laphee ishee keessa jira. Ija ishee kan qabe, yaada ishee kan qabe, akka ishee Yesuusin hubattee akka Maariyaam Yesuus koo sin argadhee jettee Yesuusii wajjin haasofne kan godhe laphee ishee kan qabe iddoo kan qabate dhiira shantu keessa ishee jira. Kanaaf akkas jette. Dhaqiitiif waamennaan an abbaa manaan qabannaan Yesuus deebisee dhuguma jettee abbaa manaa shan qabdaa. Achiyoo inni amma si wajjin jiru isa miti jennaan si'uma san gaafa Yesuus abbaa manaa shan qabdeef namoonni shanan kun keessa isheetii gaafa ba'an Yesuus olitti gale. Haleluuyaa. Yesuus ol sittagalu. Sittagalu Yesuus. Jarri keessaa yaanaan Yesuus olitti gallaan akkana jette alan amma reefuu ati dhuguma raajii akka taate ilma Waaqayyoo akka taate amma si argeera jette. Maal ishee baname? Natti maaka. Isa ija ishee qabe sanatu irraa ka'e. Harka mirgaa wallaa kennaa. Wanti ija koo qabedha. Narraa ka'edha. Mee dhaqaa dubbisaa lakkoofsa 18 namni naa dubbisu jira. Abboota manaa shan qabda yoo turte iyyuu inni ammas wajjin jiru abbaa manaa kee mitiyo. Eshi. Kana dhugaa dubbatte. Ittiin jedhe. Eshi. Kana irratti dubartittiin akka ati raajii taate arga. Eshi. Yaa gooftaa abboonni keenya gaara kana gubbaatti hin sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo lafti itti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu ittiin jette. Yesuus yommus dubartittiin ana yeroo itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin sagannee dhufuuf jira na amani. Bakka. Amen. Amma Yesuus waan ishee qabe san waan laphee ishee qabe waan agartuu ishee qabe san maal godhe bira ga'eef. Waaqayyo ganama kana dhugaan sanitti himaa jira namoota baay'ee kan naan jedhe bakka rakkina isaaniin bira ga'aafii naan jedhe. Waan ija fuura kee qabe gooftaan si keessaa haa buqqisu. Ollaa keetii haa buqqisu. Maatii kee keessaa haa buqqisu. Wanni ija kee qabe maqaa Yesuusin sirraa haa buqqa'u. Amma reefuun si hubadha jette. Yeroo dheeraa erga waliin dubbatanii booda silatti qoostiin bishaan dhugaatii naa kennaanu boolli bishaanichaa gadi fagoodha akkamitti asii budduuqsaa jette. Itti qoosti sila. Amma rakkina ishee keessa jiru laalaa dinqiin ni dubbate yookaan raajiin ni dubbate kun akka ishee Yesuusin hubattuufidha. Waldaa kiristaanaa keessatti yeroo baay'ee yeroo raajiin dubbatu yookaan dinqiin wayii ta'u namni Yesuusin dhiisanii tajaajilicha jirra ka'aniit waan tajaajilaan isa malee hin jirre waan namni dinqii hojjetu isa malee hin jirre godhaniit namicha ofirratti moosisu eewwan dhiisanii Yesuus isa raajii godhe dhiisanii Yesuus isa dinqii godhe dhiisanii ergaan siniif qaba. Dinqii gurguddaan meeqa yoo ta'e kan dinqii sana hojjetu hafuura Waaqayyooti malee namicha miti. Dhageessanitu namoonni tokko tokko raajii akka Waaqaatti kan sodaatan jiru. Yoo dubbate nu miidha, yoo nurratti haasee nu cabsa, akkas nu godha, waanuma si cabsuuf hin qabu. Eenyu akkasii cabe yoo beekte ta'e. Eenyu akkasii waraaname yoo beekte ta'e. Kanatti cabuu dandeessu isa sii waraaname, isa siif du'e, isa siif dafqa coccobse yoo wallaalteen. Bara tajaajila koo keessatti annamni Yesuusin narraa hin hubanne taanaan tajaajilli na ta'aafuu jedhee yeroo hundumaa yeroo hin kadhadhuudha. Maaliif Yesuusin narraa arguu qaba namni. Jireenya Yesuus jiraate narraa arguu qaba namni. Qajeelummaa Yesuus narraa arguu qaba namni. Dubbiin koo dubbii Yesuus jedhu narraa arguu qaba namni. Ollaan koo waa'ee Yesuus narraa hin argine taanaan du'anii awwaalamu wayyi. Yesuus narraa mul'ateera taanaan, Yesuus narraa argameera taanaan, hojiin an hojjedhu Yesuusin mul'isa taanaan, lallabni koo Yesuusin mul'isa taanaan, qajeelummaa Yesuus qabaachaa ture gad of deebisuu Yesuus qabaachaa ture qabaadheera taanaan achitti jireenya na eega. Ameen jetta. Yesuus Kiristoos gooftaan. Tokko tokko akkas jedha. Namni maal gochuu danda'a? Ani naman sodaadhu. Kan sodaatan unam. Kan sodaatan unam. Akkamitti sodaatama nam? Na ajjeesaa, na balleessaa, na dheekkamaa miti. Na dogoggorsaa laata. Karaarraa na kaachisaa laata. Amalli isaa akkam laata. Of eeggachuu. Yesuusis kan jedhe seexana irraa of eegaa, xonqaa irraa of eegaa hin jenne. Kasau
ተጠበቁ። ሰው ክፉ ነው። አመፀኛን አከናማ እንጅሩ ለፈከነር ጀልንሳ ኬሰ ጅሩ ለጴሳ ኬሰት አመኘ ባቴ አረባን ሲናሳ አረባን ለለቤ ለጴሳ ኬሰት ቢላሲ ቀራት ጅሬኛ ቀጀሉማ አፋኒ ለለቤ ኦፊሳቲ ቦለ ገዲ ፈጎን ኢነርገም ከናብ ኢየሱስ ማልጀ ነሞተራ ኦፌ ገዳይ deebisee bartootaan iyyuu Yesuus dhufee namoonni waa'ee koo maal jedhu jedhee kan inni dhufee bartoota gaafatee fi bartootatu waa'ee Yesuus shakku miti yookaan immoo Yesuustu gooftummaa isaa shakke miti. Amalli namootaa maal waa'ee koo dubbachaa jiru? Sawochi sile ሰው ልጅ ምን ይላሉ? waa'ee namaa kana maal jedhu waa'ee koo kana jedhee bartoota gaafannaan akkas jedhe. Bartoonni immoo informationii qabu waan ta'eef bartoonni dhufaniit inni kaan raajii siin jedhu inni kaan akkana siin jedhu inni kaan raajota keessaa tokko akka inni kaan Eeliyaas raajichi inni kaan Ermiyaas siin jedhu jedhan isinoo jedheen isinoo eenyu jettu jennaan Phexros maal godhe ati Masiisa jiraata ilma Waaqayyooti jedhe. Haleluuyaa. Yesuus isaafis tiiboozoon kennine harka rukunne maal jedhe isa kana si biraa utuu hin taane hafuura abbaa kootu siif ibse ani dhuguma isa eenyummaan koo dhuguma isa garuu si biraa miti kanna si ibse hafuura qulqulluu hafuura abbaa koo siif ibse jedhee yeroo inni deebii kennuuf argina. Dubartiin kun egaa Yesuusin arguu dadhabde hubachuu dadhabde garuu waamichi ishee qaqqabeera. Waamichi jireenyaa waamichi du'a keessaa galu waamichi cubbuu keessaa galu waamichi iddoo boolla bishaanii sana biraa galu ishee qaqqabeera garuu hubachuu dadhabde ilaaltee hubachuu dadhabde. Kanaafi Ibroota boqonnaa 3 yoo dhaqxanii ilaaltanii akkas jedha dubbii Waaqayyoo እስቲ በአማርኛ አንብብልኝ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 የተጠራበትን ዓላማ ጥሪያችንን የሚያሳየን ማን እንደጠራን የሚያሳየን እንዲህ ይላል። ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ ሆይ ሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ኢየሱስን ተመልከቱት። እስቲ እንዲህ በሉና እመለከታለሁ በሉ። እስቲ ድገሙ። እስቲ አሁንም ማንን ተመልከቱ? ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት የሆነ እምነታችን ያጸደቀ እምነታችን የፈጸመልንን ምን አድርጉ? ተመልከቱ። ሌላ አትመልከቱ። ነብይ ጋር ከተመልከት ከነብይ ስህተት አይጠፋም። እያየክ የነብይ ስህተት አንተን ያሳስታል። ጠሎተ ቡርጃጃአ ከን ጎሲሴ ራጆተ መቃ ራጆታቲ ለፈረት አርገመኒዳ burjaaja jireenyi nama cabbaxama akkantaan tokko tokko amma waanuma bakka waanuma achitti ta'u raajiidhuma anuma laalee asumatti naa seexanni iyyisu innaa dhukkubsataan fayyu innaa nasii akkana sii taa balbala sii baname olu taaltee asii isa kana laalaa olee galet arrakkam ture sagantaa yeroo gaarii ture jedha. Maaliif waca wayii dhagaye malee girrigirrii wayii dhagaye malee waan keessaa qabatamaadhaan fudhate hin qabu. Mata dureen irratti isinitti dubbachaa jiru akkas jedha dhaggeeffadhaa marra deebi'ee isinittuma. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaatii dhimmaa kana yoo gootan matumaa hin kuftanii. Yoo isa kana gootan waamamuu keessan isa si waame san jireenyaaf isa si waame san Yesuusin ilaaltan yoo deemtan gufannaan sin hin argatu, kufaatiin sin hin argatu, cabni sin hin argatu, duuti sin hin argatu, karaarraa baduun sin hin argatu. Isa kanatti caalchisaatii dhimmaa. Gooftaanis na gargaaru. Haleluuyaa. Kanaaf yeroo Yesuusin hubattetti dubartiin kun maal taate? Yesuusin erga hubattetti si'uma sana Waaqayyo hafuuraan warra isaaf sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun hin taaf jedhee yeroo inni itti dubbatetti dubartittiin immoo deebiftee Masiihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufee waan hundumaa nutti inni maa jette. Ammayyuu maal godhaa jirtu? Natti maaka hubachaa jirtu. Masiihii kan ta'e dubartiin waa'ee Yesuus dhageesseetti garuu nu banne nama cina kee jiru qamme dhaga'uuniif hubachuun tokko bitee dhimme adaraa kee tasgabbaa'e naa jedhiin dhaga'uudhumaa jedhiin hubachuun immoo arguudhaa jedhiin. Amma isheen
abbootarraa dhaga'aa turte macaafni jira hin dubbifamaa masiin akka dhufu masiin akka biyya lafaa kanatti dhaga'aa turteetti garuu isa akka ta'e hin hubanne waan ta'eef deebistee Yesuusumaan Yesuusitti lallabde. Lallaba yaaliin ishee namatti tola. Goobasiidha dubartittiin. Yesuusumaan iyyuu odeeffannoo dhageessetti waan ta'eef Yesuus yemmus maal jedheeni masiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beekaa garuu waliin kan haasaa jiran eenyudha masiidhumadha. Isheen immoo beekumsa ishee haasaarti dandeetti ishee muuxannoo qabdu muuxannoo abbootarraa dhaga'aa turte sana dubbachaa jirti. Yesuusim kan isheen itti haasaarti. Yesuus yemmus inni amma si wajjin dubbachaa jiru kunoo ani isa ittiin jedhe. Abeet ganama kana Yesuus ofiisaa sitti mul'isu. Fagoorraa hin eegini karuu qaxxabbiqiu. Abro warri wajjin kan dubbachaa jirru wajjin kan haasaa jirru kun ammuma iyyuu kanatti wajjin haasaartu kun isa. Jennaan yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufan dubartii wajjin dubbachuu isaatiif hin dinqisiifatan. Maaliif dinqisiifatu? ታይቶ የማይታወቅ አይቶም የማያውቁት ድንቅ ነገር ነው ያገኙት። እነሱ ደግሞ እንዴት ብቻውን ከሴት ጋር ያወራል? ምን ጉድ ነው አድርጎ የማያውቀው ነገር ዛሬ አዲስ ምዕራፍ ነው ያገኘ ነው። አከምቲን እሺ ወጅን ቆባራ በተያሳደኔ ፈጎረዳ በተኒት ድንቅ ሲፈቹ ጀልቀበን እንዴት ለምን ከሴት ጋር አውርቶ አቅም ኢየሱስ ዱበርtii wajjin dhaabbatee takka haasee waan hin beekneef dinqisiifatan kaayyoon isaa maal akka ta'e baruu hin dandeenye. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaaf wajjin dubbatu hin gaafanne. Lemin hin sodaatu waan ta'eef maa wajjin haasoftee barsiisan jen kibira allaachoo gaafachuun barbaanne. Achi booda maal ta'e dubartittiin yemmus okkotee ishee achumatti dhiifte. Warri okkotee baattanii zoortan ammarraatti okkotee gattanii beemtu. Okkotee cubbuu, okkotee rakkinaa, okkotee dhukkubaa, okkotee gaddaa. Maqaa Yesuusii wanti isin dhiisu tokko dhufeera. Haleluuyaa. Achumatti dhiiftee naa dubbisime gara mandaraa dhaqxe ishee namootatti ishi ani kanaan dura hojjedhe hundumaatti hime tokko ilaala amma gaasatinaadha waaqayyo si haa eebbisu. Dubartittiin okkotee ishee achumatti dhiifte kan isheen deemtee bishaan waraabuuf aduu sanaan kan isheen gubatteef jecha namaa baqatteet oduu namaa baqatteet yoo isheen shollokkatee darbite ilaa dubartittii kana beektan beeka ejjituudha dubartittiin ejjituudha ela ishee ejjituudha kunis xiqqaan guddaan kana baqatteetu naannoo sa'aatii 8 keessa kan isheen laga kottuga wanta ija namaa sin guuchifne ammarraa wanta mataa kee gadi si cabse waaqayyo ganama kana sirraa hakaasu. Iyyummaa sirraa hakaasu. Kan akka iyyummaa fokkiftuun hin jirtu. Dhugaa kan akka iyyummaa ሂጦት ሁለተኛ ሰይጣን ነው። ሰውን የሚያዋርድ ሰውን የሚያሳፍር መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስቲን ጉያ አራቲ ጀልቀቤ ገነመ ከነ ኢዩማን ስረት መታገድ ሲቀበቺስ ስራሃ ካው አሜን ጀራ ፍረዳስን ኢዩማን ስራሃ ካው አርካ ዳቡን ስራሃ ካው ኡልፍኔ ዋጋዮ ፈተው ኦኮቴሸቹ መትዲፍቴት ኮታ ነሚቸ ዋን አኒ ካናን ዱራ ሆጀዴ ሁንዱማ አነትሜ tokko ilaala kun Kiristoos ilaata jette ammayyuu hubachuu hin dandeenye qalbiitti deebuu hin dandeenye shakkiidhaan kottaa ilaalaa maaliif waanan kanaan dura hojjedhu hundumaa natti hime rakkina koo natti hime waanan keessa darbee natti hime inni kun Kiristoos ilaata jekeessan gara Kiristoositti ol fudhadhaati ani Kiristoosiin an ilaala jedha waldaa keessaa naman ilaaluudha geggeessaa waldaan ilaaluudha rajicha sin ilaaluudha paastoricha sin ilaaluudha maanguddoo waldaa sin ilaaluudha ani Kiristoosin nan ilaaluudha kanachuun immoo geggeessaa waldaatiif hin ajajaminaa miti kunis abaarsa biraadha
ani Kiristoosin ilaalaa dhimma raajiin qabu dhimma geggeessitootaan qabu kunis immoo adagaadha dogoggora namichaa utuu hin taane jabina namichaa ilaalu cimina namichaa ilaalu Yesuusin natti agarsiisaa jira namichi kun raajiin kun yeroo waldaa kana keessa taa'u waa'ee Yesuusin irraa barachaa jira jireenya Yesuusin irraa barachaa jira amala Yesuusin qaba gadoof deebisa isa dadhabe duuka gadi bu'aa isa cabe wal'aanaa jira isa kufe kaasuutti jira isa bade barbaadaa jira yoona rakkadhe na bira ga'aa jira gaa'ila kootiif kadhachaa jira namichi kun dhuguma eenyu inni waa'ee namichaa beekuun barbaachisaa yeroo sana ajajamuun salphaan waa'ee namichaa beektu taanaan of tuulaa taanaan yoo ta rakkattee bira dhaqxe mallaqa malee sin kadhadhu mallaqa malee akkasiin godhu jedha taanaan namichi of qallabaa jira waan ta'eef Yesuusin irraan argitu namichi of jiraachisaa jira waan ta'eef Yesuusin biraan argitu namicha of Yesuusin biraa argite garuu wanta inni sitti fuutee hojiirra oolchuun dirqamadha akkuma inni si dhaga'ee si gargaaru atis immoo isa dhageessee ajajamuu barbaachisaadha dubartiin kun ammallee Yesuusin hubachuu waan dadhabdeef namootatti dhaqxee waamte kottaa'e gargaarsa gaafatte isaa ilaata mee addanaa baasaa waanan godhe hundumaa natti meera garuu ammallee hubachuun dadhabee jette namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'an kana gidduutti bartoonni isaa yaa barsiisaa waa nyaadhu jedhanii isa hin kadhatan turan inni garuu deebisee ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba isaaniin jedhe nyaanni Yesuus beelli Yesuus lubbuun cubbuu keessaa ba'uun beelli Yesuus firaan rakkina keessaa ba'uu isheeti Yesuus biddeena godhata beelli Yesuus biraanuun bakka kufee ka'uusaati beelli Yesuus dabalaan bakka itti dadhabee ba'ee jabaachuusaati beelli Yesuus Yesuusin argee an Yesuus waaqa akka ta'e beekee tajaajiluu fi isaaf sagaduudha harka keessan mirga ol qabaa beela kee arra beela sin baasedha si hubachuun koo beela keetedhaani si dheebochuun koo beela keetedhaani si faarfachuun koo beela keetedhaani si waaqeffachuun koo beela keetedhaani kan hundumaa nan hubadheedhaani beela kana sin baasedhaani waaqayyo sin gargaaru egaa firoota ko ergaan irra siniif qabu waamamuu keessanitti isa duraa caala dhimmaa sagalee jedhu dhagaye dhimmaa በዚህ ዓለም ውስጥ ብዙ ፈተና አለ ብዙ ጭንቀት አለ ብዙ ፈተና አለ ረኪና ጉርጉዳ meeqatu jira bara itti walmake keessa jirra barri nu amma keessa jirru bara ulfaataan kaleessa galgala utuun barsiisuu sagaleen tokko gara koo dhufe jimaata galgala sagalee kana gara koo dhufaa ture adaarii waldaa kanatti tajaajiltoota faanaa kadhatarra bulle mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 yoo ilaaltan saayinsiin amma jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 ariifachiisaa jira beekumsa amma biyya lafaa kanarra jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 ariifachiisaa jira achirratti maaltu jira yoo jettanii wanta Yesuusin nama dagachiisu baay'ataa jira biyya kana keessatti dhaloota irratti saayinsii fakkaate beekumsa fakkaate amma namoonni waggaa already jalqabeera namni hundumtuu amma mallaqa dhiisee mallaqa kiisitti baachuu dhiisee amma lakkoofsa ilaalee lakkoofsa duwwaadhaan birriin qabadhaa jira amma qodaa kana yoo narraa bitee birrii 5,000 yoon gurguradhe asuma taa'ee tolaasaan 5,000 lakkoofsa 5,000 mobaayilii irratti natti agarsiisa ani birriin qabadhe inni isa amma immoo dhuma irratti immoo booddee immoo ooyas keessa qabbaratta ooya adda keessa qabbaratta wantichi immoo harka bitaati harka mirgaatii fi addarra malee hojjetu bitaatti illee cheek godhanii jennaan bitaacha irratti dide maaliif mirgi jechuun moo'icha waaqayyooti waan ta'eef namni mirga akka inni sarbu mirga akka inni dhabu jireenya badiisaatti akka inni dhiibamu wanti baay'een godhamaa jira achirratti sagalee waaqayyoora jira warra addarra tumaa qaban bara dhumaa sana keessa Yesuus dhufuu yeroo ka'utti namni mallattoo sana hin qabne bituus hin danda'u gurguruus hin danda'u kana jechuun bara sanatteedha beekumsi ogummaan hin baay'ataa'edha amma ogummaa fakkaata garuu duuba isaa rakkina jira
Eraba ke baka teknoloji no ko teknoloji arigu ale ko jettati gowa teknoloji tu guddate atau anamma addunyaa wajjin wal lolaan jiran addunyaa sobaa wajjin wal lolaan jira garuu Itoophiyaa wajjin miti kana wal lolaa jiru addunyaa dhuma wajjin wal lolaa jira wanta addunyaan kun hundi ishee gootu waan addunyaan saayinsii addunyaan gootu hunda fudhachaa jiru hunda simmoo dhiisaan jiru waan macaafni qulqulluun nan deeggar insimad waan macaafni qulqulluun na deeggar nan simad ulfinni gooftaadhaaf haa ta'u kanaafu barichi nuti tadeemaarru bara kana nama dagachiisuudha booras keessa qabbarta as keessatti awwallatta itti iddoo biraatti deemtee adda keetti qabamaa lakkoofsatti agarsiisa bituu dandeessa gurguruu dandeessa yookaan as keessa qabbaratta egaa baay'ee keessan hin beektu waan ta'eef baay'ee asoon barbaachisu isa kana gooftaan warra haadholii abbootii keenya waaqayyo isaaniin gargaareera dhaloon nama keessa jirtanuu fi dhaloon nama keessa jirru immoo amma danda'amaa ta'etti dubbii waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin of tumsine jireenya waaqayyoon gammachiisu jiraacha akka deddeebinu waaqayyo nu haa gargaaru ameen ameen kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos egaa maal godhe nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudhaa nyaanni kan koo biddeenni kan koo isa bade barbaaduudhaa qurxii nyaachuu miti xiree sigaa nyaachuu miti xibsii nyaachuu miti uffata adda addaa amma ofitti jijjiiruu miti jaalala isa na ergee raawwachuudhaa biddeenni kan koo isa dhaa Yesuus beela'eera bartoonni isaa wajjin turan misaan nyaanne qursiin nyaanne soomarra jiru garuu Yesuus kan isa quubsee dubartii namni qubatti qabu dubartii ejjituu sana bakka sana utaalchisee baasuun isaaf biddeena ta'ee quubse Yesuus kan inni itti quufu yoomi gaafati jireenyicha argattuudha ameen jedhiga maqaa Yesuusiin beela Yesuusiin argadhaa eebuu Yesuusiin argadhaa ne warra isinii galaaroo lallabni kun dhugaadhaa adaraa sirriitti na qalbeeffadhaa sirriitti ani waaqayyotti minaan jennaan isinitti maa jira gaafa inni dinqii duwwaa raajii duwwaadhaan itti fufedhus raajii duwwaadhaan inni itti fufu isa sija keessaniin argaa turtan raajii duwwaa waaqayyoon biraa taanaan raajii duwwaa gaafa itti fufu raajichi jireenya kee irratti raawwatamee dhuftee dhugaa baata maaliif waaqayyotu yeroo sana ergaa raajiitiin si jajjabeessuu si qaqqabuu barbaade waan ta'eef raajiin dubbadhu sun immoo isuma inni barbaadu sana siif akka inni ta'u dheebotu sanatu sii ta'a wanta ani barbaadu duwwaa miti ulfinni gooftaadhaaf haa ta'u kanaaf dubartiin kun qaxxitaa erga isheen fayyitee booda Yesuus beela koo quufe bakka amma kana booda dheebuun koo nan argadhe jedhe dheebuun koos kana isheen achii ba'uu isheetiin namoonni rakkina keessa jirtan namoonni giniraa keessa jirtan namoonni cubbuu keessa jirtan namoonni gaddan taane keessa jirtan dargaggoon rakkina keessatti dirqamtee idimee kee malee boo'aa jirtu yeroo kee malee dhiphataa jirtu ganama kana gooftaan achi butee si haa baasu beelli isaa si haa ta'u beelli isaa siin haa ta'u eebuun isaa siin haa ta'u butamee ba'uun siif haa ta'u ulfinni gooftaadhaaf haa ta'u haleluuyaa egaa sababii dubartittiin waan kana hojjette hundumaatiif namoonni baay'een dhufanii gara ishee dhufanii maal godhanii Samaariyaa keessa kan jiran namoonni hundumtuu gara kamitti yaa'an gara Yesuusitti yaa'an sababii dubartittii kana namoonni Yesuusin hin barbaanne Yesuusin barbaaduutti ka'an namoonni Yesuusin arguudhuman feene Yesuusin arguutti ka'an maaliif sababii dubartittii kana beekamtuudha waan ta'eef Samaariyaatti kottu sittan hima waaqayyo ajandaattiin Yesuusitti fiigamsi haa taasisu irran si deebi'a sirriitti ajandaa waa'ee kee waaqayyo dubartiidha ajandaa waa'ee kee godhee waa'ee keetiif namoonni baay'een Yesuusin harka argan si haa taasisu ajandaa ta'a maqaa Yesuusin biyya lafaa kana dhokatteen du'in ajandaa ta'i ajandaa akkamii ajandaa ulfinaa baay'een ajandaa uumanii beekamtii barbaadanii deebi'anii dhumni isaanii kufaatii badiisaa ta'a ajandaa hin uumina ajandaa isin uumtan ajandaa namni waa'ee keessaniif Yesuusin ilaalu ta'a eeyyee warri macaafa qulqulluu dubbistan Yesuus maaliif harreerra taa'ee gara Yerusaalemiin dhaqe bara sanatti akka aadaa Israa'elitti namni fardarra taa'ee adeemu nama lola jaallatudha nama maal jaallatudha nama lola jaallatudha Israa'el gidduutti fardi maaliin beekama lolaan beekamaadha
namni arreerra taa'ee katamaa keessa darbu nama naga qabeessadha. Nama nagaa የሰላም ሰው ነው። kanaaf Yesuus warra Israa'el sun aadaa isaanii kabajeefiitu arreerra taa'ee mandara Yerusaalemiin dhaqe. kan inni arreerra taa'eef kanaaf ituu fardarra taa'ee namichi kun lola kaasuu dhufe Israa'el keessatti hidhanii waraana kaasu. kanaaf Yesuus arreerra taa'uun dirqama. kan namni tuffaturra taa'uun dirqama. kanaaf arreerra taa'ee Yerusaalem gaafa deemu mana qulqullummaa keessatti warra bitanii gurguran ariyachuudhaaf qodaa isaanii gaggaragalchuudhaaf mana qulqullummaatti ol seene. ergamni isaas achi waan ta'eef galanni gooftaadhaaf haa ta'u. kanaaf arreerra taa'uunsaa kanaaf. inni biraa immoo arreen horii keessaa maal duwwaadhaaf barbaadama? ba'aa duwwaa yookaan fe'umsa duwwaadhaaf barbaadama. mootii ulfinaa hin baata jedhamne hin eegamne. maaliif? warri Israa'el keessa jiraatan, Samaariyaa keessa jiraatan, Yerusaalem keessa jiraatan yaa'anii maal godhan? Yesuus arreerra gaafa ta'an abeet abeet mootii ulfinaa kunoo arreerra taa'ee dhufee jedhanii isa Isaayyaas Zakkaariyaas boqonnaa 9 irratti dubbatame. kunoo mootiin keessan hin dhufa, innis arree yaabbii keessa ilmoo arreerra taa'ee gara keessan hin dhufa. ergaan raajii sun akka raawwatamuuf Yesuus arreerra taa'e. raajonni dubbataniiru waan ta'eef. Nadoo gartuu miti raajiin dubbateera. gooftaan keessan jedhe fayyisaan keessan arreerra taa'ee gara keessan dhufa jedhee raajii dubbatee darbe. raajiin sun dubbatee darbe. wanti inni dubbate sun dirqama ta'uu waan qabuufi Yesuus maalirra taa'e? arreerra taa'e. sagalee raawwate, sagalee raajii raawwate. ameen jettaa? sagalee raajii raawwate. ergaan isiniif qaba ganama kana. Yesuus Kiristoos wanta isin hin barbaachifne keessa isin fuudhee wanta isin barbaachisu isin keessa kaa'a. wanta isiniif hin malle keessa isin fuudhee wanta isin hin malu keessa isin kaa'a. harka keessa mirgaa ol qabaa mi'al tokko haleluuyaa. Yesuus jedhame waan naaf hin malle keessa na baas jedhaanii waan naaf malu keessadha na kaa jedhaanii si haa ka'u maqaa Yesuusiin. Ameen. salphina keessaa si haa baasu, du'a keessaa si haa baasu, gadda keessaa si haa baasu, boo'icha garmalee keessaa si haa baasu, dhukkuba keessaa si haa baasu. si haa baasu Waaqayyo. Yesuus Kiristoos gooftaadha. egaa ergaan anarra isiniif qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ganama kan ilaalcha keessan narra godhadhaa, taargeettii keessan narra godhadhaa, ana wajjin wal baraa, ani fayyisaa biyya lafaa ifa biyya lafaa kanan ta'e ana wajjin wal baraa isiniin jedhaa jira. amma inni tokko gaafa kadhatamu namni maal eega yeroo hundumaa? gaafa kadhannaa maal eega namni? natti maaka maa hunduma keenya teegaa natti maa raajii eega. waan natti raajaminnaa, waan natti maminnaa hundumaa nama hundumaa sinduwwaa miti. namni na waldaa dhaqu taargeettiidhaan Waaqayyoo waan natti dubbachuu qabaa jedha. karaa lallabaa isa tuqamu hin beeku, karaa faarfannaa isa tuqamu hin beeku. aaree faa dhufee Waaqayyo immoo har'ammaa kana natti dubbachuu qaba jedhee gaafa faarfataan asii tomee diina kee jedhu asii tumee hiikamee keessi isaa fayyeetu isa keessi isaa fayyadee bee dhagatee amma immoo waa biraa immoo kajeela. alma ol galee fayyeem namichi. maaliif? Waaqayyo laphee isaa waan argeef dafee fayyisa. tokko faarfannaadhumaan dhimmi isaa xumurama. tokko lallabaan dhimmi isaa xumurama. tokko kadhataan dhimmi isaa xumurama. tokko akkuma inni jedhe raajiin tokko yoo waa dubbate akka waa ta'u amanee waan dhufuuf sanumaan dhimmi isaa xumurama. Yesuus Kiristoos gooftaadha. ergaan ganama kana isinii dhufe ergaa guddaan. kanaaf ergaan kunis maa inni ergaa Waaqayyoo ija kee narra keewwadhu malee ani dhimma kee waan na sin barbaachifne keessaa sin baasaa jedhudha. Yesuus gooftaadha. hin kadhanna. har'a baay'ee waan kadhachuu barbaaduu fi lallaba gabaabse. Raadaa gada bosse.